gamtuta Biyya Teelay manot kanaba Petros Ebisenume koftani Yesus Biyya qulqulloota biyya abbootota dachee qulqulleetti kan wareegamtuta biyya Teelay manot kan abba Petros eebbisenuume gooftaan Yesuus nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaaf nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaaf nu haa ergu nu haa ergu nu haa ergu Waaqayyo abbaa keenyaa harka ishee Waaqayyo ishee kan ol kaaste abdii ishee hundumaa isa taasifatte cimtee ni dhaabbachuun Waaqayyo waammatti somaaf isaa qabdu gumaa ishee kadhatte nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaaf nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaaf nu haa ergu nu haa ergu nu haa ergu Waaqayyo abbaan keenyaa biyya wadaataate durbee Maariyaame Waaqayyo siif laate aadaa isaaf sifee kadhaa nama ramee naatiin ni jiraatta hundaa oliifte too kabajaan mul'atta nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaaf nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaaf nu haa ergu nu haa ergu nu haa ergu Waaqayyo abbaan keenyaa fannoo sakaabadhu alaabaan keeysaa addunyaa irratti inni si mul'isa dhufaati Waaqayyo ati of qopheessi Itoophiyaa harka Waaqayyo ol kaaste nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaaf nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaaf nu haa ergu nu haa ergu nu haa ergu Waaqayyo abbaan keenyaa nu haa ergu nu haa ergu nu haa ergu Waaqayyo abbaan keenyaa ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን 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 ቸሩ አባታችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ
አባታችን የላክልን 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 ቸሩ አባታችን የላክልን 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 ቸሩ አባታችን Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Maatiiwwan Waaqayyo kan taatan hundumaafuu akkam sa'aatii kana keessan akkam turtan Ameen. Waaqayyo keenya kan galatoomee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Faarfannaa tokko faarfachuudhaan maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti amannee hundi keenya maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa faarfannu. Algoricha denya amilen ke merge atma dabo konna desena barase kana fumagari umama oltade ye nishingunne abede wa kumasa ishingunne abede wa kumasa ye ishingunne abede wa kumasa ishingunne abede wa kumasa karashe duwamdo karabarge iske lugawanan ubon finnike tasasiramanne undumargera nadabiya yoko adwata jikera eye shingune abede wa kumasa shingune abede wa kumasa eye nishingune abede wa kumasa shingune abede wa kumasa eye nishingune abede wa kumasa shingune abede wa kumasa Mariam nichate umama undara Mariam nichate umama undara ishingune abede wa kumasa ishingune abede wa kumasa ye ishingune abede wa kumasa ishingune abede wa kumasa Mariam tabe inkulo fitrate Mariam tabe inkulo fitrate yawaya esat malakut 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 እሺ ማቲወን ዋቀዮ ሁንዲ ከሰንዩ ወሮኒ ዳዋቻ ጀርት በቹዳ ወሩታ ዩቲዩብ ኬኛ ቻናል ኬኛ ቤክኔፍ ሼር ጎቹ ከሰን እንደገቲና ሲንገና አከሶሲሞ ኑንጃቤሱፍ ላይክ ኑፍ ጎዳ
subscribe nuuf godhaa isiniin jenna hundi keessanii jechuudha. Egaa sagantaa adda addaa qophii garagaraa walitti YouTube keenya irratti isiniif dhiyeessina. Hundi keessaniyyuu immoo hordoftoota keenya akka nuuf baay'atuuf warroota hin beekne yookiin warroota miseensa hin taaneef share nuuf godhaa isiniin jenna. Faarfannaa obboleessi keenya kallattumaan itti nuuf fufa. Kallattumaan gara obboleessa keenya Efreemitti. Waaqayyo keenya kennaa sabayyada Waaqayyo keenya kennaa sabayyada ni galateeffanna Waaqayyo keenya kennaa sabayyada Waaqayyo keenya kennaa sabayyada Arkistano baste gage dunutate imsake nopsite kinake bodada mano masigona arka kenya ulkasne sigala tepanna Waaqayyo keenya kena sabayeda Waaqayyo keenya kena sabayeda namni zona tipe abdin kabro jede fere zona tipe yumako dale eni nagargara guftam yom nadise kufenya kodale kabeo lakase sigala tepanna Waaqayyo keenya kena sabayeda Waaqayyo keenya kena sabayeda gurami yoda yawang sagalike cerecha mishane enu muje chike karabeda masa sirriya jajake warabameno anani makake sigala tepanna Waaqayyo keenya kena sabayeda Waaqayyo keenya kena sabayeda samera gadwe formara me fate bade sake male fanno fanne pame nungade gake unke nu paisa jalalle nu kabro baye denkesesa sigala tepanna Waaqayyo keenya kena sabayeda Waaqayyo keenya kena sabayeda sigala tepanna Waaqayyo keenya kena sabayeda Waaqayyo keenya kena sabayeda. Egaa maatiiwwan ortodoksii tawaahidoo hundumtuu warroonni chaanaalii keenya jala jirtan share like nuuf godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. YouTube keenya immoo nu faana dhaabbadhaa nu jajjabeessanitu immoo sagantaawwan hedduu qabannee gara keessanii dhufna. Isin gaafa nu jajjabeessitan immoo nuni faarfannaanis ta'u barumsanis ta'u wanna gargaraatiin waan mafasaawii ta'een isin bira ni dhaabbanna isin immoo nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa obboleessi keenya akkuma nuuf dubbatetti jechuudha. Dhuguma dhugaa dubbachuuf YouTubein keenya yeroo jalqabaa yookiin yeroo dhiyootti banameera. Kanaan booda garuu sagantaa garagaraa qophii garagaraa qopheessuuf qophaa'aa jirra. Isin hundi keessaniyyuu garuu deeggarsa keessan nu barbaachisa waan ta'eef hundi keessaniyyuu warroonni nu ilaalaa jirtan warroota hin beekneef yookiin warroota miseensa keenya hin taaneef share godhaatii biraan nuuf gahaa. Akkasumas immoo like godhaa. Hin dagatina isin jenna namoota bira gahuuf immoo share gochuu keessa hin dagatina subscribe godhaa. Maqaa Waaqayyootti isin gaafannaa ijoollee tawaahidoo wal guddisna hundi keessaniyyuu walaa guddisnu isin jenna. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።
Amiin.